Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan keenya isin dhageessifnaa dursummatootii oduuti. Oduuwwan har'aa wajjin kan isin keessummeessaa jirru ani Gaaddisaa Gadaa akkasumas Hawwii Sikkoo Mandooti. Dhimma daldala jimaatii fi odeeffannoowwan biizinasii irratti Hawwiin waan qindeeffattee qabdiiti dabaree kootiin walitti deebina. Osoo hin furamin hafuun ammas jireenya hawaasichaa irratti lafee kokketti rakkatte ta'ee hafuun yaaddoo guddaa uumeeti jira. Jiraattonni Harargee bahaa fi dhihaa haalota garaagaraa irraa Caayaa TV'n iyyaafatee akka jedhanitti dhimmi jiraachuu dhabuu hawaasa miiliyoonaan lakkaa'amanii guurtuu utubaa guyyaa fi halkanii sadarkaa duraatti gabaa jimaa ta'uun akkuma beekamu. Keessattuu bara 2020 jechuun waggoota 3 darbeef hamileen qonnaan bultootas ta'ee daldaltoota naannichaa irratti keellaan qaraxaa fi rakkoowwan qilleensa baramaa caamaatiin wal qabatee faca'insi qaala'insi jireenyaa rakkoo fiduu irraa kan ka'e keessattuu ilmaan isaanii sadarkaa gabata barnootaa addaan kutuu dirqamuu isaanii himaniiti jiru. Rakkoo kana hundee irraa akka furamuuf qaamni dhimma ilaallatu wanta akka godina lameenii beeksiftanii jira jennee gaafanne akka itti aanu kanatti komii qaban ibsataniiti jiru. Jechuullee mirga dhabne hojii dhabdummaa xiqqeessuu irratti gahee olaanaa kan qabu jimaadha. Warraaqsi diinagdee guddaan Oromoodhaa jimaadha. Diinagdeen Harargee guddoon kan irra rarra'u jimaadha. Harargee dhimisoomsinaa Oromoo. Sagantaan intarnaashinaali lulluuqachiisaa deeyi jedhu fulbaana 23 bara 2023 jechuun ji'a dhufuuf konferensii ilmaan Oromoo idil addunyaa jiran maraaf magaalaa Minisootaa kan jiraatu Abdusalaam Ahmad yookaan lulluuqachiisaa jechuun toora miidiyaa TikTokii gubbatti kan beekamu qaama dhimma ilaallatu hayyoota Oromoo abbootii gadaa fi amantii rogeeyyii dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa walumaa galatti ilmaan Oromoo idil addunyaa jiran hundaaf qophii addaa dhimma diinagdee jedhu irratti marii taasisuuf qophii addaa qopheessaniiti jiru. Maarree egaa ergaan kennaa qophii kanarraa akka nafneen dhaamsa kennaa. Istiidiyoo muummee Oromiyaa Gaaddisaa Gadaa waan qindeeffate qaba. Kan isin keessummeessaa ture ani Hawwiyyee intala Sikkoo Mandooti. Egaa qophii keenya Caayaa TV daawwadhaa. Gama kiyyaan turtii gaarii isiniin Galatoomii Hawwii kabajamtoota hordoftoota keenya ammas oduun keenya akkuma itti fufeetti jira. Miidiyaan seenaa qabeessi afran qalloo diijitaal intarnaashinaal miidiyaa jedhamu hundeeffamuuf akka jiru beekameeti jira. Miidiyaan kun bu'uuruma irraa seenaa hundee safuuf duudhaa qabatee kan lafaa ka'ee fi rakkoowwan hanqina miidiyaa Oromoo qaban irra daran fooyya'eetiin hojiiwwan gurguddoo aartii aadaa seenaa barnootaa fi diinagdee gama biraatiin duudhaawwan hawaasaa kana malees hojiiwwan qaroomaa fi dhaloota gidduutti hojjechuudhaaf toora saatalaayitii irra bahuudhaaf qophii xumuraa jiraachuun beekameetiin jira. Kanumaan wal qabsiisee afran qalloo ilmaan baareentuma shananii keessaa ilmaan daga baabbilee oborraa fi alaa miidiyaa saba jaaruu fi dhaloota jaaruu kan ilmaan Booranaa baareentuu dhaabuun isaanii hedduuwwan gammachiisuun beekameetiin jira. Hayyuu fi barreessaan Maastar Hasan Abdul Qaadir akkasumas Profeesar Ismaa'il Abdullaahiitii fi Jaal Abdurrazaaq Yunis Siidoo biyyi seenaan beekamtu biyyi Abdii Muhammad Qophee Abubakar Muusaa fi biyyi Jaarraa Abbaa Gadaadhaa dhaloota kaleessa qaroomsite har'as karaatti hin hambisu jechuun miidiyaa cimaa kana gadhaabaa jiraachuun beekameetii jira. Beeksisa miidiyaa kana dhageeffanneetiin walitti deebinaati turtii gaarii.
Oduu gammachiistu afran qalloo diijitaal miidiyaan gadi ba'uun isaa hoggaa dhagahamu gammachuu hangana hin jaamneetu namatti dhagahama. Bakkalcha barii irraa kan dhalate afran qalloo diijitaal miidiyaan yaada hayyootaa irraa maddeen hayyootaan utubamee dhufaa jira gammachuun dabaalija. Afran qalloo diijitaal miidiyaan dhaloota qubeen kan hundaa'e miidiyaa ammayyaawaa abdii hegeree ta'uuf mul'ata guddaan dhufee jira. Miidiyaa hanqina jiru hubatee saba ofii taliguudhaaf afaan saba guddaatiin hojiitti galee yeroo ta'u dhama dubbii huusa qabsaa'otaa dhangalaasee dhiyeessuun aadaa duudhaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffatee tokkummaa sabaaf ni hojjeta. Mogalaamu miti ona baadoo alaa murkaayyuu gamnaa Oromoota jallaa gati gatee sumaa caayaa brankaloo ijoo ijalabaa. Nulle jallo aya ababole anu faatulave orda hadabatu wala fereruve Saatiyya sababallaa riqicha beektotaa urjii qabsaa'otaa afran qalloo diijitaal miidiyaa shakkiin qabaatina. Afran qalloo diijitaal miidiyaa hordofuudhaaf karaalee marsaalee miidiyaa kanneen hawaasummaa weebsaayitiilee keenyaa fi akkasumas feesbuuka, yuutuubii fi tiiktook irrattis nu argachuu ni dandeessan. Maatii keenya ta'an isin affeerramu. Afran qalloo deebii hawaasummaa odeeffannoo waayitaawaa galgalaa fi ganama irratti xiyyeeffachuun qophii aartii dabalatee wantoota adda addaa qaba. Eegalanii akka argitanitti hoggaa duraa dubartiin Oromoo ta magaalaa aadaa ifitti deebite saddeeta ifillee uffachuun ammas baha Oromiyaa irratti hoggaa fuulleffanne rakkoo diinagdee baha irratti dhufu keerfulii ilaaluun barbaachisaadha. Dhiphina lafaa hedduu jira, overpopulationii jira. By the way, godinoonni Harargee lamaan probably number 1 yoo ta'uu baatan number 2 the most populated area Oromiyaa keessatti. Ummata gara miliyoona 10tu jiraata Harargee keessa beeke. Ummata Harargee Oromoo bahaa jiru kan akka addaatti kan jaalannuuf kan yaannuuf maaliif akka ta'e namoonni yeroo baay'ee ni gaafatu. Qabsoon ummata Oromoodha Harargee wajjin baay'ee wal hidhata. Waa'ee qabsoo Oromoo namni beeku, namni dubbise, namni xiinxale waa'ee Bakkar Waaree dagachuu hin danda'u. Waa'ee Elemoo Qilxuu dagachuu hin danda'u. Ummata Harargee Oromoo bahaa jiru kan akka addaatti kan jaalannuuf kan yaannuuf maaliif akka ta'e namoonni yeroo baay'ee ni gaafatu. Qabsoon ummata Oromoodha Harargee wajjin baay'ee wal hidhata. Waa'ee qabsoo Oromoo namni beeku, namni dubbise, namni xiinxale waa'ee Bakkar Waaree dagachuu hin danda'u. Waa'ee Elemoo Qilxuu dagachuu hin danda'u. Yusuf Saalii Ali Saalii Ahmad Ali Watar Cululi culul ka qaamsaati qaamsaan ka daanu daanu ka leelu leelu ka quraa quraan ka abbaadhooti abbaadho ka alaati ala ka qallooti qallo ka bareentooti bareento ka oromooti oromo ka xabbooti jarmanii ka xabbooti adanis ka xabbooti gibsis ka xabbooti xabbo ka waaqooti waaqo ka daadhiiti daadhiin ka utteeti utteen ka biiteeti biite ka walaabuuti. ولا أبو خجيل جيل دوارو دوارو خوفات أوفا خشرات شرخ هاديات هادية خرابوت رابو خدوري دورين كتأبو تأبو خمرمر مرمر كمامات ماما خورر ورر كوايو توايو خمريت مري خجودا تجودا خجلان جلان كوادو توادو خشنكر شنكر كإيرمي سودانيس كإيرمي إيرم كبتاني بتان كنوبا نوبا كهام هام كنبنوه تنبنوه خلما خلما كما توشلك ما توشلك كيورد يورد كمهلا مهلا كأكنو كأنو كأنو شأنو كشيز كآدمي آدم كبيه تبين. It's important. Sochi abran kallooti alatti Oromoo Oromummaa jaaruun baay'ee ulfaata ture jechuudha. Kanaaf
walleelee bara san bayan nama waggaaf duba deebitee dhaggeeffattu mana hidhaa keessas dhaggeeffachaa turre yeroo adda addaatti walleelee bara san keessa bayan waggaa laalte sirbuma waggaa laalte asoosaa irraa kaaseetii walloon dhaqee it was actually making the nation, the people, and its boundaries congruent. Sabboonummaa dha uumuu ture jechuudha. Kanaaf sochiin Afran Qalloo Oromummaa jaaruu irratti Oromoo dura dammayse jechuudha. Uummata dammaqeetu akka Hayilee Fidaa jedhu uummata dammaqeetu jaarama uummata jaarameetu hidhata ka hidhateetu bilisa ba'a. Kajoo san irraa kaanee waggaa deemne uummata dammaysuu irratti sochiin Afran Qalloo gumaata guddaa godhataa ture jechuudha. Ayeeboo Ayeeboo geessee ka'a daawwatu aadaan teenya daawwiti daawwatu seenaan teenya daawwiti daawwatu aadaan meesa daawwiti daawwatu ijoolleen teenya daawwiti daawwatu seenaan teenya daawwiti daawwatu aadaan teenya daawwiti.